Ashama akkam jirtu kun qophii keenya dhamuwellu torbeedhaan guyyaa dilbataa isin bira qaqqabuudha. Torbee kanaafis akkuma yeroo hunda goonu namoota indaastirii muuziqaa afaan Oromoo keessatti gahee isaanii bahatan kan ittiin galateeffannuu fi kan ittiin yaadannuudha. Torbee kanaaf akkuma na duubatti argaa jirtan Mulugeetaa Abaata yookiin immoo Roobaa Dhaabaa guyyaatti galateeffannuudha. Albamoota 500 ol ta'an hojjetee jira. Afaan Amaaraa fi afaan Sabaaf sablamoota biyya keenyaatiin albamoota 300, afaan Oromoon immoo albamoota 200 ta'an hojjetee jira. Hanga hojii isaa, hanga gumaacha isaa leellifamuu, yaadatamuu baatus Mulugeetaa Abaata gaheen indaastirii muuziqaa biyya keenya keessattuu kan afaan Oromoo irratti bahate hangana kan jedhamu miti. Mulugeetaa Abaata yookiin immoo Roobaa Dhaabaa eenyu hojiiwwan akkamii hojjetee rasa jedhumoo waa muraasa daawwannee walitti deebina. Ansittina Hajji qophicha waliin si waliin turtii godha. Yaadaaf qeeqa qabdan nu biraan ga'uus hin dagatina waliin tura. Namoonni tokko jiru kan wanti hojjetan hundi bareeduuf, kan wanti harkaan qaban hundi toluuf, harkummaan isaaniitu dawaadhaa kan jedhaman. Indaastirii muuziqaa biyya keenyaa keessattis Mulugeetaa Abaata yookiin Roobaa Dhaabaa ogeessa harkummaan isaatu dawaadhaa jedhamudha. Bara 1959 Wallootti kan dhalate Mulugeetaa Abaata yookiin Roobaa Dhaabaa Finfinnee Adaadaasaa biratti guddate. Barataa kutaa 8 ta'ee kiinatii gandaa keessatti meeshaa muuziqaa barachaa ture. Imalli Roobaa Dhaabaa gara indaastirii muuziqaatti godhe garuu jalqabbiin isaa Harargeedha. Bara 1970 keessaa kaasee baandii Goo Misraaqitti makamuun hojjechaa tureera. Roobaan meeshaalee muuziqaa kan akka orgaanii, gitaarii fi kiiboordii dabalatee kanneen biroos ni taphata. Kunis yadaloowwan inni hojjetu akka bareedanii fi qalbii namaa to'atan gochuu keessatti gaheen isaa guddaadha. Roobaa Dhaabaa gaheen indaastirii muuziqaa biyya keenyaa keessatti qabu guddaadha. Keessattuu gama afaan Oromoon Roobaan weelluuwwan dhama qaban kan dhalootaa dhalootatti dhabni isaanii osoo hin badin jaalalaan dhageeffataman qindeessuudhaan yadaloo hojjechuudhaan nuuf gumaachee jira. Qindeessitoota muuziqaa jiran keessaa namni hanga isaa muuziqaa qindeessee hin jiru kan jedhamu Roobaan albama muuziqaa 500 ol hojjetee jira. Albama hojjete kana keessaa 300 kan ta'u afaan Amaaraa fi kan afaan Sabaaf sablamoota biraan hojjetame yoo ta'u, afaan Oromoon immoo albama muuziqaa 200 ta'u nuuf gumaachee jira. Keessattuu turtii isaa Harar keessatti. Turtii isaa Hararii fi Diree Dhawaa gidduu deddeebi'uudhaan mana muuziqaa Nagaarit waliin ta'uun weelluuwwan dhama qaban hedduu qindeessuudhaan nuuf gumaacheera. Turtii isaa kanaanis weellistoota indaastirii muuziqaa afaan Oromoo keessatti hangafummaadhaan maqaa isaanii kaasnu kan akka Alii Shabboo, Adam Haruun, Abdii Qophee, Usmaayyoo Musaa, Aloo Daawwee, Kadiir Sa'iid, Almaas Tafarraa fa'aa waliin hojjechuu danda'ee jira. Roobaan hawwisoo adda bilisummaa Oromoo ABO keessas hojjechaa kan ture yoo ta'u, sababuma kanaanis hidhaa fi dararriin garagaraas irra gahaa tureera. Gara magaalaatti guddatee Finfinnee erga deebi'een boodaas Mulugeetaa Abaata yookaan Roobaa Dhaabaa albama afaan Amaaraa Sargwaalam Tagany jalqaba hojjete. Ergasii immoo kan Abbaba Takkaa hojjete. Albamni inni hojjete uummatarraa jaalala guddaa waan argataniif weellistoonni hundi gara Roobaa Dhaabaa dhufuu jalqaban. Barris bara Mulugeetaa Abaata yookaan Roobaa Dhaabaa ta'e. Inni nuuf haa qindeessu, yadaloo nuuf haa hojjetu jedhanii weellistoonni biran dhufne hin jiran. Naaf qindeessu iyyuu baatu imanaaf haa ilaalu jedhanis kan dhufan lakkoofsi isaanii baay'ee ture.
Roobaan bittinnaayuu baandii roha baandii booda kophumasaatti akka baandii tokko waan maan baandii ta'uudhaan hojiiwwan gurguddaa nama hojjeteedhas. Mahammud Ahmed, Abbebe Takkaa, Heliyee Taaddasee, Moges Takkaa, Teferraa Nagaash, Tigist Beqqelee, Keeneedii Mengeshaa, Hamelmaal Abaatee, Areggaaheny Waraash, Beዛወርቅ አስፋው፣ አለማየሁ ሂርጶ፣ ላፎንቴን፣ ኤፍሬም ታምሩ፣ ማናሊቦሽ ዲቦ፣ ፍቅረአዲስ ነቃጥበብ፣ መልካሙ ተበጀ፣ ተፈራ ነጋሽ፣ አምሳል ምትኬ፣ ብርቱካን ዱባለ፣ መሰሉ ፋንታሁን፣ ገነት ማስረሻ፣ ግዛቸው ተሾመ፣ አሸብር በላይ፣ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ይሁኔ በላይ፣ ትግስት አፈወርቅ፣ ጎሳዬ ተስፋዬ፣ አፋን አማራን፣ አፋን ኦሮሞቲንሞ አሊ ሸቦ፣ አደም ሃሩን፣ አብዲ ኢብራሂም፣ ከዲር ሰኢድ፣ አብዲ ቆጴ፣ አልማዝ ተፈራ፣ አሎ ዳዌ፣ አበባ አቢሹ፣ አብተው ከበደ፣ እስማዮ ሙሳ፣ ጸጋዬ ደንደና ሰዮ፣ ጌታቸው ኃይለ ማርያም፣ ዳዊቴ መኮንን፣ ሂርጳ ጋንፉሬ፣ ዳግም መኮንን፣ አዲሱ ፉርጋሳ፣ ሙክታር ኡስማን፣ ሀብታሙ ለሞፊ፣ ንጉሱ ታምራት ዌሊስቶተይን ሲርበቅ እንዴሴፍ ኬሳ ኢሳን ሙራሳ Aadaa ofii beekuun of beekuudha kan jedhu Roobaa Dhaabaa turtii indaastirii muuziqaa biyya keenya keessatti waggoota 34 godheen sirboota aadaa fi ammayyaa hedduu yeedaloo hojjechuudhaan walaloo barreessuudhaan qindeessuudhaan nuuf gumaachee jira. Roobaa Dhaabaa jaalala muuziqaaf qabu irratti muuxannoo fi barumsa dabaaluudhaan weelluuwwan dhama qaban kanneen nuuf gumaachuu danda'ee jira. Mana barumsa muuziqaa Yaareeditti barachuudhaan alattis gara biyya alaa waggaa tokkoof imaluudhaan Noorweey, Swiidinii fi Deenmaarkitti barumsa isaa hordofee jira. Jaalala muuziqaaf qabutu azaletti gabaabse kan jedhan hedduudha. Jireenya isaa irra caalaa istiidiyootti dabarse. Maatii isaatiif yeroo hin kennu ture. Yeroo isaa harka caalu muuziqaa qindeessuun, yeedaloo hojjechuun, walaloo barreessuun waan haaraa kalaquun dabarsaa tureera. Weellistoonni hedduun akka beekamanis nama taasiseedha. Roobaan hanga hojii fi ifaajee isaatti nama hin galateeffamneedhaas. Mulugeetaa Abaatee yookiin Roobaa Dhaabaa indaastirii muuziqaa biyya keenyaaf gahee leencaa bahatee jira. Daqiiqaa muraasa qophii kanaaf kennameen weelluuwwan dhama qaban ashaaraan Roobaa Dhaabaa irra jiru muraasa qofa haa ilaallu. Weelluuwwan dhama qaban kan afaan Amaaraa yeroo ayyaanni waggaa gahu ayyaana fakkeessan kan Maanaalibosh Diboo, Gannet Maasrashaa, Roobaa Dhaabaan kan hojjetanidha.
sagaltamoota keessatti sirritti jaalatamummaa argatan kan afaan Amaaraan roobaan qindeesse keessaa isaan muraasni kunooti.
Roobaa Dhaabaa jalqabumarraa kaasee sirboota afaan Oromoo qindeessuudhaan gara indaastirii muuziqaa biyya keenyatti makame. Hundeessaa afran qalloo kan ta'e Alii Shabboorraa kaasee hanga Nugusuu Taammiraatitti weelluuwwan hedduu qindeessee jira. Weelluuwwan dhama qaban Roobaa Dhaabaa qindeesse keessaa muraasa qofa haa ilaallu. Weelluu Abbabaa Abbishuu kaleessaa hanga har'a hanga buruu jaalalaan dhageeffatamu kumkummeen roobaan qindaa'e. Rubsitu dibe damme tu takamadari Rambobsitu silka damme kanani satali Kanani tuntala damme dori rada dora Losha sora barte damme wati ababora Seseki kokolfi Tu malkan kinarka Yabonsitu ofi Marke ada marka damminta dabiya si qalbina yakka tatabachu wayya damme kumkumme yonaka tatabachu wayya damme kumkumme yonaka Tomni damme yemmu sirbadunu akkada biyya damme yemmu olfachefnu gamana gamasi damme yemmu tuwedimnu baay'iseen gammadaan taloo yemmu nargannu. Weelluun tokko kan dhama qabaatu walaloo bareedaan yeedaloo walaloo sanbaatu yoo argatuu fi sagalee walaloo fi yeedaloo saniin walgitu yoo argate qofa osoo hin taane yoo sirriitti qindaa'eedhas. Weelluuwwan Daawitee Makonnin an dhufeen jira saawwan koo fi soolaniinis jaalalaan dhageeffatamuu isaanii duuba Roobaa Dhaabaa jira. An dhufeen jira
asbayiko maluma jetara tegadi patu andu penjira maruma yandalo asbayiko Penjira maruma yandalo asbayiko nabona mambeku malobara kubandu penjira maruma yandalo asbayiko tera penjiru yomeyuna kubandu penjira maruma yandalo asbayiko benungalai adurre bafite yasawako adunurranite yasawako benungala adundurdokate yasawako tobberankarite yasawako benungala ofe yasawako benungala jibicha baraya yasawako yerongaluya yasawako benungala kala jomarate yasawako manduba dabate yasawako benungala ofe yasawako benungala nani lali walo ani boyo bale ija wale rambas godyo ana wala so walo wala se tani kille dirajo wala da ana mara jo walo maraje sibo anu marajo wala da solane ngaafachi dhaqe mana turre daannoo keessan ture waamicha kee godhu nakuma taare solane ngaafachi dhaqe mana turre daannoo keessan ture waamicha kee godhu nakuma taare lubuna mararte akan kamnes otometu malumaf nagante labenya tamatu orange jirante labenya tamatu karshen jirante
solane wajjini guddanne solane wajjini baranne solane gargar banansene solane kuno gargar bane solane dakan gargar bade solane walitin debitu solane lama fasin argu solane atis na yadatu solane weelluwwan ጌታቸው ኃይለ ማርያም አርዳ ጅላፊ ሲጃሌ ጀደንዱ በስ ሮባ ዳባን ቅንዴሱማዳን hirmaate jira Sijalle jede jalala malana litte marruman ande begoni timada eda jalani garro yeroo baay'ee weellistoota fulduratti maayikii qabatanii weellisan malee namoota walleessan duuba jiraniif beekamtiin hin kennamu weelluun kan dhamas ukas qabaatu waan weellisaan tokko sagalee kiloolee qabaateef qofaa miti walaloo barreessuun yeedaloo hojjechuun muuziqaa qindeessuun meeshaalee muuziqaa taphachuun gahee isaanii muuziqeessitoon yoo bahatanidhas Roba Dhaabaa albama afaan Oromoo fi afaan Amaaraa akkasumas afaanota sabaa fi sablammootaan 500 ol ta'u hojjetee jira. Afaan Oromoon immoo albamoota 200 ol. Hojiiwwan isaa hunda ilaaluu miti xiqqoomarraa irraa qunxuruudhaaf daqiiqaan muraasni qophii kanaaf kenname nu hin qabu. Robaan guddina indaastirii muuziqaa biyya keenyaaf hanga gumaachaa fi dadhabbii isaa leellifamuu miti guyyootuma dhumaa isaa irrattuu hanga qarshii itti yaalamuu dhabuu gahuudhaan rakkatee lubbuun isaa darbe. Innumtuu akka jedhu hojiiwwan isaa ilmaan isaati. Jaalattoota muuziqaaf kan gumaache akkasumas siidaa isaati kan ittiin yaadatamu. Mulgeetaa Abaata yookiin Robaa Dhaabaa Sadaasa 9 bara 2009 halkan keessaa sa'aatii 5tti lubbuun isaa darbe. Qaamni isaa jaalala muuziqaaf qabuun boqonnaa malee dadhabee tures boqate. Yaadannoon isaaf malu osoo hin godhamin kunoo waggoonni 9 darban. Waan gaariif yeroon hin barfatu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu ammas gumaacha guddaa indaastirii muuziqaa biyya keenyaaf gumaacheef osoo yaadannoon maqaa isaan waa hojjetameen dhaamsa keenya. Nuti garuu qophii keenya dhama weelluu hardhaatiin Mulgeetaa Abaata yookiin Robaa Dhaabaa gumaacha guddina indaastirii muuziqaa biyya keenyaaf keessattuu kan Oromoof bahateef ulfaadhuu galatoomi jechaa boolla kee daadhiin haa guutuu fuulli rabbii sitti haa turuu jala. Mulgeetaa Abaata yookaan immoo Robaa Dhaabaa
eenyudha sajidduuf waa muraasa daawwattaniirtu jennee abdanna dhugaa dubbachuudhaaf hanga hojii isaatti akka biyyaattis keessattuu immoo akka Oromiyaatti haalota garagaraan wantoota garagaraan yaadatamutu irra jira ture garuu ta'us hangaadha yeroo inni yaadatamu hin argine bara 2009 sadaasa keessadha lubbuun isaa kan darbe hagasii as garuu yeroo yaadatamus argine hin beenu kana boodammoo qaamni dhimmi ilaallatu Mulgeetaa Abaata akka yaadatamu ni godha jennee abdanna namoonni akkasaas immoo lubbuudhaan darbanis hojii hojjetaniin yeroo hunda yaadatamaa jaalatamaa jiraatu nutis immoo dhaloonni kun akka dhaloota kaleessaa wanta ittiin yaadatamu wanta boru maqaan keenya waliin ka'u hojjannee haa darbinu jedha nuti garuu torbe kanaaf qophiin Mulgeetaa Abaata yookaan immoo roobaa dhaabaa ittiin galateeffanne kana fakkaata ture torbee dhufu immoo qophii biraatiin kan walitti deebinu ta'a torban gaarii torban milkii waan nagaatti argitan waan gaariitti dhageettan isiniif haa ta'u nagaatti